Migan kutaan tajaajibaati hin taa'e bareeda. Bareeda baay'ee. Alaalu akka warra duriitti. Akka warra duriitti alaalu. Safarimee safaritti sirriitti alaalu. Akkasitti immoo akkamitti? Akkanatti as firee. Asumatti godhimee as. Akkasii. Baay'ee bareeda dhugaa. Baay'ee bareeda. Mee mormatti mudhiin isaa maal sitti taa'ame? Mormatti natti hin kolfanu amma fayyeen jira warri. Natti hin kolfanu. Afeera baay'ee. Mormatti godhachuun. Safarimee anumatti siin jedhu. Safaru. Sitti taa'ame mormatti kaa ilaalime. Ati yeroo nukkubsadhe sana ati seentimeetira inni irra deemaa ture. Baay'ee ulfaatu wabii. Baay'ee ulfaatu. Binooku gaatii kan gubbaarraan. Keessatti doolaarri garuu. Kan gubbaarraan uffatamuusi. Ulfaatu guddaa. Kunoo akkuma argitanidha. Wantoonni isaa sirraan baane jechuudha. Ulfaatu dhugaadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Wabii Tube akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Egaa fayyaa akka taatan abdii guddaa qabna jechuudha. Har'aas deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo maaliin deebitanii nu hojjechuu dandeessu jechuudha. Dhagaati nama kana yaadattu jedhee yaada. Nama yeroo dheeraa jireenya keenya jeeqaa ture. Nama yeroo dheeraa na jeeqaatii turedha. Yaadattu. Kanaaf mee dursa inni nagaa isin jedhuti. Waan qabannee dhufneetti dabarraa jechuudha. Nagaa jirtu fayyaadhaa. Sirriitti na beektu yaada. Fuulli koo isiniif aaraa miti. Kanaan dura waan ta'aa ture. Amma immoo har'a immoo waan irra jirru hundumti keessanuu ijaan waan argaa jirtanudha. Kanaan dura chaalenjii baay'ee darbee ture. Anii fi Wabiin illee baay'ee gibbii guddaa keessa turre. Isinis itti birmachaa turtanii. Amma immoo guyyichi jijjiiramee Wabiinis jecha keessan dhaga'ee bakka deemu qabu hundumaa na deemsisee na yaalchisee kunoo namarraa na godheera waaqa wajjin. Laddoo wajjin namarraa na godheera jechuun barbaada. Ayyee Bilishaa guddaa galatoomii. Eegaatii gaafa jalqaba dhufu yaadattu akkam akka ture haala akkamii akka ture baay'een keenya jeeqamaa turre shoogda taanee turre jechuudha. Akkamitti najaati dhiira akkanaaf iddee dhufti nama akkanaaf iddee dhufti jireenya ofii keessa akkamiin nama akkanaa galchiti namni itti yaadee akkamiin bifa kanaan sadarkaa kanatti jireenya ofii dhiigaa naan jechaa turtanii baay'een keessanii nu jechaas turtanii gurbaa kana numaayyuu dha'ee lafa buusii akkas godhii akkana godhii jettanii maltee baay'ee mala baay'ee naamalaa turtanii. Ani garuu isa gochuun barbaanne I think viidiyoo xumuraa keenya irratti noo wal dhabnee maal natti fakkaata guyyaa ta'ee harkaanis walitti deemnee wal dhoodhaaf maal waan akkasiis ture jira. Akkam ture mee guyyaa sana otoon si dha'ina dhofta ture. Amma maal sitti fakkaata beektaa? Amma taateen yeroo sana darbaa ture irra taa'ee gaafan yaadu hundumti isaayyuu abjuu natti fakkaata. Gaafani maal gaafa yaadattu ka hin gaabbitas yaa tokko beektaa? Utuun gochuu baadhee maal takkas na godheesi jettee hin gaabbitaan. Garuu immoo wanti hundumtiyyuu gaarummaaf jedhamamti. Wanti hundumtuu gaarummaaf ta'ee baga ta'es yaa tokko akkas atis nama nagaa ta'uu kee baree anis ammeenya akkan hin qabne barteettaa amma isteeppii kanarraan wal geenye jira jechuudha. Kan amma kanaan booda karaan ammeenyaa walitti nu firoomsa suni amma immoo gaarummaadhaan waliin nu fufsiisuuf deema natti fakkaata. Atis guddaa ulfaadhu. Dhamaatitti na wajjin dhamaate hundasaa waraabnee uummata kanaaf dhiyeessuudhaaf uummatuma jaallannu kan nuffisiisu ta'a natti fakkaata. Malee bakka isin mucaa kana fuudhiitii yaalchisii jettanii koomenti gootan mara na fuudhee na yaalchisee dhamaatii hedduu na wajjin dhama'ee waan sidibu ispoortii mataa isaayyuu ganamaaf galgala gaara fiigaa turrees min jedhe kunoo ilaala amma sheep hin taane jijjiiramnee jirra jechuudha. Kanaafi ulfaadhu teenkiyuusin jechuudha. Okay, ulfina barbaachisu normally sababni isaatii obboleessa keetii waan dandeessu wanta salaatii keessi kee danda'ee waan
akkam jira mire waan rabbi namaa kenneerraa namaa gochuun normally fayyaan qaba xinnooma yaa disorderii moo wayiitu ture normally yeroo tokko immoo gaafa namaan faallaa deemtu miira dura keessa turte sana caalmaatti cimsaa deemta jechuudha. Inni xiqqoo nama hin dhageenye nama didaa beektu miti nama jallataa. Nama akkasii sana kan inni ture faana bu'eeni mana quraanaa geessinaan jettanii mana quraanaa geesseen itti qaraasiseen waan barbaachisu hunda jechuudha. Isa immoo more viidiyoodhaan waraabee fuuldura keessanitti fiduu hin barbaanne waanuma achi as jiru jechuudha. Erguma inni fayyee booda isin biraan gaha jedheen isinitti wanti jedhe malee egaatiin beektanii gaafa quraanii namatti qara'amu waan jiru bareechitanii beektanii hundi keessanii jechuudha. Gaafa quraanii namatti qara'amu namni humna oliyyuu mala gaafa like jinni nama qabdu sana jechuudha. Isa immoo isin baay'een keessanii beektan jedhee yaada. Akkasuma warreen amantii biraa hordoftanis gaafa namni bakka xabalaa dhaqu yookaan xabala dhaqu hangam akka iyyu hangam miira akkamii akka dhageessisu bareechitanii beektan jechuudha. Isa sana immoo fiddee fuula sooshaal miidiyaa irra kaa'uun xiqqoosii waan ulfaatuuf jechuudha. Baay'ee maroobuu jira. Nuti roobaa jira. Viidiyoo ergaa eegalee booda kan roobuu eegale. Walumaa galatti Biinishaa sadarkaa kanarraan geenyee jira jechuudha. Kana qofarraan gahee miti namni waan qaburraa jechuudha. Wanta qaburraa yoo namaa kenne yoo arjoome maaliin ta'u jedhama ያለውን የሰጠ ንፉግ አይባልም ነው የሚባለው ጀድ ወርፍ እኔ ነምኒ ዋን ቀቡ ከኔ አሁን ካን እንደንደ ሰበቃ ካሜራማኒ ከጀራይ ዳጃይ ወደደ እንደዳ ነምኒ ዋን ቀቡ ከኔ ዶቅናን ጀደሙ ዮካን ዶቅናን ጀደሙ ከናፊ ቢኒሻዳፊ ከናው ይንቀበቹ ዳህራ ማልከን ታፊ ናንጀቹ ደንደሰኒ ነው በኩማ ከነጅራ kennichis jechuudha. Egaa obboleessa ofiitii gaafa kennaa kennitu yoone namni biraas waan kanarraa hamma ta'e baratee hamma ta'e ilaalee obboleessi garaa walitti raafuu garaa walitti jabaatu dirqama anaaf inni garaa tokkooti bahuudhaan qabnu maaluma kennaan kan kee naan jechuu dandeessu. Biinishaadhaa fi bareeda baay'ee alaalu akka warra duriitti akka warra duriitti alaalu safarimee sirratti alaalu akkasitti immoo akkamitti akkanatti asumatti godhimee akkasii baay'ee bareeda dhugaa baay'ee bareeda. Mee mormatti mudhiin isaa maal sitti ta'ame? Mormatti natti hin kolfanu amma fayyeen jira already natti hin kolfanu afeera baay'ee mormatti godhachuun safari mee anumatti siin jedhe safaru sitti ta'ame mormatti kaa ilaalime. Ati yeroo nukkubsadhe sana ati seentimeetira inni irra deemaa ture. Baay'ee ulfaatu wabii baay'ee ulfaatu. Binoofu gaatii kan gubbaarraan doolaarri garuu kan gubbaarraan uffatamuusi ulfaatu guddaa. Kunoo akkuma argitanidha. Wantoonni isaa sirraan baane jechuudha. Ulfaatu dhugaadha. Wabii thank you dhugaa. Ulfaatu dhugaa. Sookee ulfina irraafi. Kalaniin barbaadu meentu sitti meegaru? Nan beekaa waan ati uffattu nan beeka. Yaa namni al tokko nama laaleen waan namni uffatu sana salphumatti argachuu nama danda'udha. Sammuu addaa wayii Rabbi naa kenneetta. Uffatan barbaadudha. Sookee papa. Innaa kan biraan immoo baay'ee makolfuu dandeessu. Baay'ee makolfuu dandeessu. Kan biraan immoo ውስጥ ልብስ ካሜራማን ስሪት ናፍቀ ያደነው ስሪት ናፍቀ ያደነው የጋን ነገ ፎቶ ተከኛ በኩመ ተቆጥቱን ገለቴ ፈደ ወዩ ወየ ሰውየተ አታው አይ ካንሱሪ ሶቶ አደት ነገለቴ ፈቴ ሰከነ ሶዶ አደት ነገለቴ ፈቴ ባየነት ቶላ ወያሬ ቶኮ ነው ቱ ነገለቴ ፈቴ በኩመ ተቆጥ ቀድማ ተቆጥ inni kan biraani maaliif kana bittee jechuu dandeessanii garuu akka jedha mustaliif butaanta
Wabi. Isa mormatti qabila. Kuni kenna adda akkuma addunyaatti jalqabaatti fakkaata. Mormatti qabatamee ilaalamu. Ilaali anumatu. Mormatti ilaallatu. Mormatti ilaali. Baasiituma. Ta'uu gaa. Ilaali mee mormarra. Sitti taa'ala. Butaan tala lakkoofsa meeqa uffattan jedhama? Intaluma irraa biteetu eega kofoo bittee kanas otoo bittee maal naan jettee ammoo hundumaa naa bittee jechuudha. Tokko na namni guutuusaa. Qirreetaa sana ni eessa? Mee ilaali morma kee irratti ilaali. Qirreetaa sana ni eessa? Sitti taa'ala. Butaanti kalaliin koo kana miti siin jedhu butaan. Butaanti kalaliin. Sobeetani baay'ee jaallatanii jira. Dhuma isaa baay'ee jaallatanii jira. Mee ilaali asirratti anumatu siin jedhe. Sitti taa'ala. Yoo siin taa'anii hin geeddaran. Namni nutti hin kolfu. Hin kolfu. Hin kolfu. Hin kolfu laallatu. Alaallu ilaali mee. Miigan buna. Butaan ta'a ajaa'ibaati. Hin taa'e bareeda. Baay'ee bareeda. Wabii koo iddoo ulfaatu baay'ee naa kennitti jirta. Garuu waa tokko qofa ta'e. Kan sirraa eegee dhabe. Maalidha inni laata? Makiinaa maa biraan bitte. Makiinaa. Lafa diimuun qaba. Makiina siin bitaa dhugaa. Siin bitaa. Uummanni kun maal siin jedha? Habinnuufi innidha makiinaa naa bitamu jedhama. Habitamu qofa miti. Ammanattis tunaa kireeffatame. Hin kireeffanna. Waan hin jibbu. Waan tokko rakkoon qabu. Maal siitiif akkoo makiinaa miti. Addunyaa moo ta'u bitanii sii kennanii. Kanaaf wabii koo amma qoosaaf hin jedhe. Isa makiinaa kana isa maalii kana qoosaaf hin jedhe. Kenni hin filatamu baay'isee. Kenni xiqqoon qabu guddaas hin qabu kenni kennu. Kenna jechuun yaadichumatiyyuu nama quufsa kanarratti amanamee jaallatama waan ta'eedhaaf ulfaadhu guddaasaa ulfaadhu. Kenna yoomiyyuu hin daganne naaf kennite kaameramaan naaf laatteerta miti bifa viidiyootiin hin taasirriitu. Amma waan afaan dubbatan caalmaa wanta viidiyoodhaan taa'u kuni. Baay'ee mastaawashaadha. Gaafa biraas ilaaluu dandeessa. Yaadannoo guddaadha. Egaan wabii koo ulfaadhu. Wabiin nama akkanaati. Waa'ee wabii isin sirriitti beektu. Waa'ee wabii isinitti himuudhaa fi beekumsa keessan xiqqeessu ta'a sirriitti beektu wabiin nama gaariidha. Akkuma isin jaallattan kana nus ofitti nu dabaltanii akka wabii jaallannu nu gootan jirtu ulfaadha. Sadarkaa kana nageesse natti dhamaatee. Dhamaatuu kana immoo achumatti hin dhiifte immoo uummata keetiif ifa gochuun kee kun guddummaa keetii jedhee yaada. Amma immoo kenna sitti dabaltee naa kennitii jirta. Ulfaadhu. Tole wabii. Already guddummaa kan kee nutti agarsiiftee jirta. Qabatamaa nutti agarsiifteerta. Already ani asaan fayyeen jira. Fayyaa kootti deebi'een jira. Isuma ilaalchisuudhaan immoo viidiyoo kana waraabdee uummata kanaaf dhiyeessitee jirta. Kennas naa kennitee jirta. Xiqqoo yaada wayii yaada beektaa? Ifa mana godhi, ifa guddaa sanaa godhi. Abshira waan tokko rakkoon qabu. Wabii kaameramaan atis beekta wabii amma ati warraasaa mucaa garaatti baattee jirti. Jedhamte afaan Oromooti. Abbaa ilmaa taatee intala ta'een beeku kaa. Odeedha saapiraayizii guddaa rabbi si kennuuf qophaa'ee jira. Waan ta'eedhaaf baasii baay'isitti baay'ata ammas. Baasii baay'isitti baay'ata. Amma ilaali amma gaafa daa'imni dhufu kana uffata duraan sinitti jettee uffattee deemtu kana uffachuun kan kee nafa. Already jireenya ofiif jiraattu irra dabartee nama biraa jiraachisuudhaaf waan deemaa jirtuudhaaf. Yaa'uu hin dandeessa hin beekta amala kan kee nan beeka dandeettii kan kee nan beeka waan ta'eedhaaf akkatti dandeessu abdii guddaan sirraa qaba. Ta'us lubbuu nama biraa jiraachisuu deemaa jirta waan ta'eedhaaf daa'ima gara mana keetti dhufuu deemaara waan ta'eedhaaf kanaan booda carraan uffata bitachuu kan keetii utuma qabaattee daa'ima keetiif waan yaadduudhaaf waggaa lamaan booda deebi'ee waan sitti dhufu natti fakkaata. Kanammoo kaameraamaanii keenya fuudheera natti fakkaata. Innis waa hundumaa beeka chaalenjii baay'ee dabarseeti. Inni yaada silaachuu danda'a waan ta'eedhaaf maaliif jettee naan jechuu dandeessa? Maaliif yaada kana kaastee naan jechuu dandeessa? Yaada kana kan kaasee sitti meen jira. Uffata kana waggaa lamaan booda bitattati mataan kee jechuun kan jedhuudhaa fi kennumati naa kennite kana. Deebisee waan sii kennu. Amma aadaan kun baratamaa miti. Uummata keenya biratti. Kennaan hin deebi'u. Kennaan hin deebi'u. Kennaan hin deebi'u. Isumatti nima jedhetani. Kennaan hin deebi'u. Garuu aadaa baratamaa hin taane kana. Kennumati naa kennite kana deebisee waan sii kenne.
jedhee yaada beektaa. Waan hin taanedha normally. Yeroo tokko maal jedhanii kitaaba ala saalaaltee keessatti deebisuu dandeessa. Ala saalaaltee jajin godhinii jedhanii don't judge book by its cover no waan jedhu wayii jira afaan Ingiliffaan jechuudha. Kanaafi ala saalaaltee judge nama gochuun baay'ee ulfaata jechuudha. Mucaa kana otoo jalqabumarraa akkuma gaafuma isheen fiddu sanarraa kaanee tarii jaji isa goonee jechuudha. Maraattuudha bakka namni kun maal ta'uu qaba yookaan reebamuu qaba yookaan hidhamuu qaba yookaan maal jechuu qaba jechaa turan namoonni baay'een jechuudha. Yaadni sun anis ol baasee hin dubbanne malee normally ana keessa tureera. Anis hanga harkaan itti deemuutti hanga dha'uudhaaf maal jechuu maal gahee hin jira jechuudha. Nama yaada golden ta'e yaada warqee ta'e qabu kan ammoo otooti yeroo san bifa sanaan mancaasne bifa sanaan balleessine ta'ee hangam akka inni miidhamuu danda'u anis yaaduun dhabu har'arra dhaabadhe jechuudha. Isinis yaaduun dhabdan jechuudha. Kanaafi laala yaada isaa jechuudha. Akkam akka inni fageessee yaadu jechuudha. Garuu immoo ani Binisha al tokko sii kennee jira. Al tokko gama keetti hiixadheen jira. Al tokko siif jedhee waan kana baaseen jira. Deebisee sirraa fudhachuudhaaf baay'eema tokko natti ulfaata. Yaadni kan kee baay'eema yaada kabajamaadha. Yaada bareedaadha. I know. Jireenya biyya kanaa keessatti miti ofirra dabartee namaa kennuu miti. Waan ittiin bitee dubbachuuf miti. Kofoon tun takkittiinis qarshii kuma shan akkas deema jira. 4,500dha kofoo tana kan binne jechuudha. Isa kana qarshii 2,000 binne kaameraamaanii koo duuka kan nuti binne even jechuudha. Even butaan taan jalaan keeyataman tun butaan taan tuni qofti meeqadha sirriitti bakka qarshii 700dha jechuudha. Biraandiin isaa immoo meeqa akka ta'u yaaduun naman dhibu jechuudha. Kanaafi maallaqa hanga tanaa baastee dabarsitee namaa kennuudhaaf jireenya biyya kanaatti jireenya jiraannu kana keessatti tinishee honan tanaala'uuna isa yaada keessa galchuudhaan garuu Binisha amma sirraan fudhadhu kuni keetuma kuni sumarraa bareeda siin jechuun barbaada kabajumaan narraa fudhadhuun siin jedhu already fudheen jira baay'ee fudheen jira akkam fudhemmoo kunoo kaameraman naa waraabisiin jedheen jira miti amma viidiyoon kun amma kenni atama amma birriinsa guddaa nan beeka kenna namaaf kennuudhaaf immoo kana hunda itti dhiphachuun barbaachisu. Utuma butaan taa kana fiddee kennite utuma shurraaba kana fiddee naa kennite anaaf jechatti kenna jettu sana qofa sammuu keessa kan bultu jechuudha. Kanaaf viidiyoo naa fudhu kan hin jedheef kenna kana naa kennu kan kee bifa viidiyootiin taa'ee jechuun sammuu koo keessa already taa'ee jira. Bifa viidiyootiin gaafa ta'u immoo audiences ni akka kenna kana fudhe ni hubatu audiences sammuu jaraa keessa godhatu jechuudha. Kenna kana akka sarraa fudhe kenna kana jaalladhe akkam fudhe. Kanaafi nan beeka biyya keenya keessatti aadaa baratamaa miti. Aadaa baratamaa miti. Atis dargaggeessa wanti kun akkasii galu abdiin qaba. Abdiin nan qaba. Kanaafi maaliif beektaa siif hin galle ani ni odeessu namoonni baay'een amma kaameraamaanii keenya itti nimtu ati fuutee jirta miti daa'ima godhattee jirta miti gini kee dhiisitti fuutee jirtaati amma uffata tuffattee jirtu argaa jirraati dura maal akka tuffattu ni nan beeka miti. Baramaadha normally akkamidha sifakkate Binisha namni gaafa jireenya keessa seenu haati manaan jirti danda'uun waan bareedaadha baay'ee maatiin yeroo baay'ee maal jedha sifakkate ilmi isaanii akka isaan irra dabaree isaan gargaaruun barbaadanii akka galma gahuuf hin barbaadan yoo sun hanqate immoo maalidha siin jedhan sitti fakkaate uf danda'uun keetu uf gargaaruun keetu nu gargaaruudha uf danda'uun keeyyuu nu danda'uudha jedhan namni uf gargaaruun mishaadha irra dabaree haadha manaa isaa ofitti fuudhee haadha manaa fuudhee uf gargaaruu waan bareedaadha. Dabree immoo waan baay'ee nama dinqu nama biraatii waa gochuun immoo waan ajaa'ibaati waan hin argamneedha jechuudha. Kanaafuu uf danda'uu waan bareedduudha waan tokkodha jechuudha. Kanaafi ani ofirra darbee nama kanaa gochuu danda'uun kiyya amtee proud no maaraqo baay'eema jechuudha. Akkasitti wabii amma kenna kana gammadeen sirraa fudhee miti. Kun kan kooti kanaan booda kan kooti kan koo kana immoo narraa fudhuun siin jechaa jira. Narraa fudhu. Garbii narraa fudhu. Ijaanne hedduu tokko ani normally yaada akkasii. Already saayizii keetti hin ta'a jedhee yaada. Ganaa ni ilaala. Marmaruun barbaachisu numata. Ilaala mamaa sitti fakkaate beektaa. Ilmoon dhiiraa amma waliin jiraatutti chaalenjii baay'ee amma waliin dabarsutti waan kana qofa waliin uffatu. Kan ammoo isinis beektu jireenya jiruu biyya keenyaati. Kan kanarraa fi shurraaba kana surree kana Itoophiyaa keessatti Oromiyaa biyya keenya keessatti
uummanni waliin uffata. Walirraa ergite. Gaafa walii wajjin jiraatu kana waliin dabarsa. Gatii kana ta'eedhaaf kana qofa waliin uffatu. Bor gaafa uffachuu barbaade fuudhee nan uffadhaa jechuudha mana kee galee. Yaa sirriitti. Garuu abbummaadhaan kan keessa kana itti baafadhu waraqaa itti baafadhu. Waraqaa abbummaa. Waraqaa abbummaa itti baafadhu. Tole ka guddaa galatoomi jennaani Biinishaadhaani yaada ajaa'ibaa kana nama qabuudha Biiniini viidiyoo isinitti hin dheeressinu asumatti isinirraa gabaabsina. Hedduu takka galatoomaa isiniin jenna isinis jechuudha. Viidiyoo teenya tana yoo jaalattan laayik, kooment, sheer gochuudhaan dagatinaa. Biinii wajjin immoo yeroo gabaabduu keessatti yeroo dhiyootti jechuudha hojii ajaa'ibaa tokkoon dhufuudhaaf taana. Kanaafi yuutuubii Wabii Kireeshin jedhu hanga siitii jechuudha. Viidiyoo dinqiidhaan waan ajaa'ibaa waan isin jaallattaniin dhufuudhaa deemna isa wajjini. Nama taayilantii qabuudha akkuma argitanii nama hojii diraamaa irratti dandeettii ajaa'ibaa qabuudha gurbichi. Kanaafi gama sanaanis jechuudha waan tokko isaa ilaaleeni moor sartifikeetii man fudhatiin malee gurbaa cimaadha. Kanaaf hojii addaatiin dhufuu dandeenya yeroo dhiyootti yuutuubii keenya sana sabskiraayib nu gochuun dagatinaa isiniin jenna. Asumatti goolamna Biinisha. Yaada biraa qabda? Raawwateetta yaada hundumaa raawwatteerta. Yaadi keessa nu jajjabeessa. Kallattii nutti agarsiisa waan ta'eef gamanumaan yaada keessanii nu qooduu nu irraanfatinaan jedha. Ulfaadhaa. Akkuma wabiin sin jaallatu anillee sin jaalladha. Nu jiraadhaa jedha Kamaaliin jedhani. Hayyee, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.